ati filattee haadha abbaan kee filatanii osoo hin ta'in rabbitu bakka san irraa si uume gaaris taatu baddus taatu si jedhe. Bazii angila akka nama baratee tokkotti buttaayetti yeroon caanan garagaraa isinirra dhufu akka nama baratee tokkotti kaayyoma keessan irratti yoo ciccitan hoo maaliif simmeetaawii taatanii haala isin deemtan kana barattoonni keessan maal isinirraa baratanii jechuun haati nama jabaa sibiila haa taatufi malee yaani abbaan fedhe akka nan ergine ijoollee miidiyaa kanarra hin beekanii atillee beekuu dandeetta sigalee nama waan akkasii miti kanaaf si gaafadhe negatiivitti hin fudhatini hooma jedhu negatiivitti fudhadholle namni umrii ofii guutuu barate maastarsii fudhatee ama barsiisaa jiru yoo amma asliin dhufeetiin mucaan sun diqala arsii keessatti dhalate malee arsii miti siin jedhe gabbaatee booyuu qabdu bikkoos ati nama barate karaa siyaasawaa ta'een ofirraa deebisuudha dandeettii kee barumsa kee yoo kana sin fayyadne maal gaddeebitee akka nama waan beeyne dhuftee arrabaan deebisuun ikkoo yebataachinnat no jedhanii afaan amaaratiin injifatamuudha nama arrabsuun kanaaf dhibne nuuyyuu ka kitaaba 180 maxxansinee dhiifne arraba amma na taraddaatee yaada kiyya. Lakki duraanuu sin hubadha baay'isoo asli maaliif ansi hubadha sitti fakkaate annama akka keetii kanan jaalladhu maaliif jennaan ati osoo amma waanaan jedhu barbaadde. Mubee akkaawuntiin kun haara waa leenca gadhiisime haa baratu leenca. Kallattiidhaan natti waan himtuufi kanan rispeekti si godhaa fudhadheera. Thank you. Karaa siyaasaa karaa laafaa ta'een deebisuu qabda malee lolaan arrabaan deebisuun sirraan madaaluu. I accepted garu. Ana maina zihimi mubarakun wa riyaa ki yaz jirami zihimi riyaa hordoftoota dallee qabaami waggaa dheeraa gidee arrabsan to'achoo jedhan to'acho ana maluma kiyya mee nama na arrabsee an deebisuuf argitee beeyta nuti eenyurraa baratta amma fakkeenyaaf dhaloota siisimi bar amma nuti dhaloota joori gaafa hiriira nagayaa san jooriin fa'a laalaa turre sii galee gizee duulli meeqa irra duulamu kutaa hagana faa jedhamee gizee beekan gulummaa faa irratti barreessan sii galee gaafa feesbuukii mataa ofii sitti uf danda'een jirre oppeeraan fayyadaman oppeeraan feesbuukii arra jowaar maal gadhise ilaalaa ture sii galee haa yeroo tokko miira keessa galle ofii kiyya nama arrabsa malee nama amala kiyyarraa anaa ofii lafaa ka'ee nama arrabsu malee nama na arrabse ana deebisu argitee si galee ana maluma kiyya namni gidee nama arrabfamee namni deebisu namaan jedhu baay'ee haram maatiin kun gara mana nyaattee sitti himaa jira bara gandummallee miti ati arsii taate fillee miti wallaahi sanii fillee miti amani arsooma fiyyuu si gorsaa jiru baran namni waggaa 12 laffa'ee baratee namni maastarii qabu tokko inshallah yoo artummaa miti lubbuu keessaa fuuna jedhaniin haga fuudhanii taa'ee eeguu qaba gilma dhufan akka itti fuudhan laaluu qaba malee deebisuun hin barbaachisu hubamnoo an qarna amma si galee yaada kiyya hubattee ture. Gaafa ati jabaa taate hordoftoonni keellee ganaa kumaatamaan horatta barattoonni keellee warri ati kilaasii keessatti barsiisu amala san sirraa dhaalaa deemaa jechuudha. Ishi? Thank you. Kana caalallee na gorsuun dandeetta baje namni ogummaa garagaraa muuxannoo garagara qaba miidiyaa irratti miidiyaa akkasitti fayyadamuu qabda maaliif jennaan ani haga ammaatitti tariiti xiqqoo umrii illee na caaluu dandeetta jireenya addunyaa kanaas irratti illee ati biyya namaallee jiraataa jirta si galee anamma daangaa Itoophiyaa darbeen beeku really walumagala aga degree bahu imbekta aga degree bahu waggaa 15 achiin dabalatee waggaa 3 waggaa 18 waggaa 6 waggaa 24 last 24 years manuma barnoota keessa jiraan miidiyaa gubbaarratti kanan dhufe baruma darbe ani waa'ee arsooma gandummaa minaamin kaayelu kanan beeku dhugaatti namuma hunda wajjinan jiraachaa ture haaluma kana keessatti egaa loqoda arsii dubbachuudhaan profaayilii suuraa Jawaar keewwachuudhaan yeroo ijoolleen jibbam yeroo irratti duulamu argeennan arsoomni qorsooma jechuun eegalee
arsomni qorsoma gaafan jedhu oromummaadhaaf bu'uura damee tokko jechuu kooti malee oromummaa namni akkanatti naaraabsu viizaa oromummaa namoonni laachuu barbaadan jiraachuu isaanii arginaani malee addatti oromoon arsii oromoo biraa caalaa no annama biraa caalaa no ilmi namaa hunduu nama jireenya an jiraatu kiyya jireenya asliin jiraatu kansaa kan mubeen jiraatu kansaa jechuudha namni hunduu jireenya mataa isaa viidiyoo waraabadhaa bannaat bakka akkasi yeroo gaarii gorsa kee maraa fudhadhe ayye gorsa kee hundaa sirraa fudhadheera asli thank you doctor big respect ayye habibi thank you kuna gidee takkana xixxu kan kaatee barriin bantu naan jetti jaartiin na tuffattee bara maa deebite qalbii albaatee gurba jaalalaati qabe jaartii jaarsan ka'ee barrii bani jettu maal jettaniiti amma kun sirriidha sirriidha kun akkasii beeytanii nama gorsuun bareeda nama ijoollee xixiqqoolee walitti qabee gorsuu barbaada warra akka mubaarak kana warra akka reedii kana warra akka hamzaa kana warra akka abdii kana warra akka haadha faaxee kana feemasoota amma isin irratti feemasii kunniini ilmaan kiyya dhuguma isinitti hima my children በእንግሊዘኛ መንግስት ቢሆን ማለት ነው ኦዞ ረቢና ጎሬ ሞቱማ ተዬ ከከደ isinitti hima wallahi kakadhe jechu osoo rabbi godheetini mootummaa ta'e feemasoota kaayiroo tana guutu wallaahi billaahi kunoo jarrillee haa beeytu hinidha hidhamuu qabdi barri cufi mubaarak irraa eegalee haga makiititti ibn haga seenatitti haga jaartii warri foloowarii 100,000 ol qaban guutuun hidhama jaartiin xiyyan amtu akkasitti 100,000 geenne 88 haga jaartii reedii lamaan nu ba'utti 100,000 qabanimi wallahi feemasii kaayiroo warra fooloon isaa 100,000 oli 100,000 takka guutuu kakadhee isinitti maa jira barsilaanuu mootummaan ta'u wallahi aziim wallahi because abbaa irree ta'uun dimokiraasiin manarraa eegala hawaasa wajjin nyaatte wajjin dhuude warra suuraa wajjin ka'aa turte waliin caffaraa turte kana xaffarte yoo hiite kabadheessi sodaataa jechuudha sini galee ijanna dhokkoba buudaan tunniin osoo wajjin nyaannu nu nyaatu dha jettee asirra tettee na laalaa jirti baqqattoonni isaa kan irra baaqatee jira dhukkubde wallahi 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 ani osoo mootummaa ta'e akkas godha wallahi jijjiiramni dhufe biyyatti reediin jaartii lamaan haati seenaa jabaattee 100,000 gaafi galte sila hini haadha faaxee fatiyaan 100,000 guutte warri 100,000 fooloo 100,000 oli guutu gaafa hamzaan ashittiin kan namistu mushurraa minaamin yellamin eega barbaachisaa ta'e jaarsaaf jaartii warra 100,000 oli kilaasi akkam hidhaa yoo barbaadde immoo tagandummaa wajjin nyaata wajji dhugaa jireenya biyya baqaa akkam goota akka su'uudin allaamudiin hiita kanatti hiita እስር ቤት ውስጥ እኮ ሸራተን አለ ዮታ ሂሪዩማ ወጂ ኛታ ዱጊ ገራ ላፍተ ማና ሂዳ ትሸራተን ትጅራ ዋን ባርባራቺ ትፍዳ አካ ኩኑ አማ አብዲ ኢሌፍ ሲቦት ነጋ ወላሂ ወላሂ አረበክ የደገ ፈተባር ጫጎት ይራና አቡ ቢስማር ከነ ቀማት ይራን ደማ ሸምሱ ጋፈዳ ሸምሱፋ ጆለ ጆሪ ወጂ ኒዳም ተጋፈዳ ስላ ጀዋሪ ሲንጀላ ዱበት ወላሂ ሙዚቃ ባርባዳቲ በነታ abu bismar kana qamaati jira hidha akkasii hiita gabbaateen himtu jarri hidhamnaan ummanni guutuun gandaan lagaan sabaan waliin fixu jechu sini galeera kanaaf amma karoorri kenna mooneet tun jirti mooneetii tana osoo mootummaa ta'e dubbi himtuu godhadhaan mooneet beeksisa waa'ee makiyya qofa tiwiitarii banattee gabaafti isiin jirta mangisti mootummaa ta'uuf filannoo dhufuratti amma shaakallii qabdi waan ta'eef waggaa baay'ee miidiyaa irra waan turteef ammallee miidiyaa mataa ofii waan qabduuf silaamoneetiin dubbii himtuu godhadha waa'ee makiyya kana faranjootatti geessiti bakka ajabummaa kiyya kana gara laafummaa kiyya gootummaa kiyya kana akkasiin faranjootatti geessitu noobeelii ilmi bakka akka abiyyi kanatti noobeelii marsaa lammaffaaf ilmi oromoo fudhata ilmi abbaa gadaa doktor asliin seenaa kiyya kana akka biyya chaayinatti waggaa 27 baradhe jeneraal kana faa
shaayii dhaabsa mana hidhaa keessatti sira mubaarakii faadha faaxee fa'a kunu jijjiirama jira jarma irraa galchee ashqabaacii haadha faaxeetii fi mubaarakii ashqabata mana hidhaa keessatti shaayii dhaabsa wallaahi feemasii guutuu yoo ani isin dhiise rabbi nan dhiise rabummaan mootummaa naa godhu malee feemasii jaarraa kana asirra jirtu yoo an dhiise rabbi nan dhiisin insha Allah rabbi mootummaa na haa godhu insha Allah du'aayi naa godhaa miskiinnan du'aayi naa godhaa isin karoora kiyyaa karoora kiyya koppilinki maan angoon akkaawuntiin kiyya haarawa ambooyuu qabaa qoyaa isin koppilinkii naa godhuuf na gargaaruuf ummatuma kanaan huma waggaa 27 isinii bara dheeftu na dhibe bar wallaahi dhaziin anchi baga rabbi si milkeesse mormi kee hagam dheerataa yoo dhama jennu morma lookoodhaan. Loko areetu. Anaaf mubaarakii yoo achirratti nu boochiftaree mudannoo baay'ee qabna waa'ee jaalalaa kana. Dhugaa rabbii dhiyootti dhufuuf deema Dubaay achumaan Kaayiroon dhufa. Dhugaa moo? Dhugaa rabbii. Bakka akkas taanaan kaameraa dijitaalaan sirriitti nu boochiftee isiniin galattee ni gadhiifta upload goota. Abshir. Ana dura boochisi garuu ishii narraa koppii haa gootu hundisi. Tole, homaa rakkoon Wallahi mudannoo isuma dhugaa qabala. Ka guyyaan torba jaalalaaf jedheetiin uf duuba deebi'ee gaara keessa deemee boo'e. Nan beeka gammoojjii Saaraa. Mubaarak Molee kan jirta. Naguma. Kairoo dhumnaan abbaa jaalalaatii wal argita ka abbaa jaalalaa dhokfamee jiru. Eenyu abbaan jaalalaa? Mubaarak Musammaa. Asliini intala tokko jaallatee ka aslii ammasitti ba'an intala tokko jaallatee harreedhaan intalli qoraan gurgurtii moo maali waan akkasii gaaf tokko dubbatee naannii waraabbadhee gadhiibadhee kansa jira viidiyoo tiktokii jala jira. Tiktokii jala jira. Doktor si waraabee. Moonii kiyya baga rabbi sibil keesse wallaahi hin dagadhe inboxii kee argee ture wallaahi hin dagadhe sammuun hin jiru dhiyeenya kana beektaa. Maa hin eebbifame moo? Mubee bareebbisiiseem. Gadaanis inboxii si argeera waan nama dhibu xiqqoo biizii taane. Wanni Kairoo kana keessa deddeemuuti waan gaarii miti. Dhugaa. Kanuma keessa daganne. Homaa rakkoon. Si kiifna hin qaxxaamna. Kaayiroo kootu. Kaayiroo dhufnaan inni qaxxaalleen waan hafneef. Nan dhufa dhugaa Kaayiroo achumaaniin deema jechaan jira. Dubaay nan dhufa yeroo dhiyootti. Ati dhiyoo kanallee gaafa ayyaana afran qalloo san hin dhufa jettee hafte si moo. Kairoo nufi garuu Kairoo boksiin hin jedhu yoo Kairoo dhufte natti bilbiltee dhoksitee booneetaan dhugaa dubbachuun firoo mankutu natti bilbiltee dhoksitee mana kootti akka Saaliyaa Saamii yoo si argan malee Saaliyaa Saamii jechuudha. Doktara si ammatee miidharra kaatee minaamin footoo wallaahi yoo billaa jechuudha ummanni biyya kana keessa ummata amaanamaadha. Kiisingii nama axxaaddafaa bar. Ummanni kiisingii nama axxaaddafaa dhugaan sitti maan. Amma Saaliyaa Saamii doktara si ana dura arguun rakkoodha. Miidharra kaatee ofirra kaayee minaamin footoo wallaahi yoo billaa footoo fedhan nan saalfadhee gadhiisuu doktor waa hedduudha. Hundi jala dhaqaa itti dachaa. Amna jalaa badeen suuraan akkasitti Saaliyaa Saamii dhungadhee suuraa jalaa badee bar. Kaan kallacha dhungata kaan afaan dhungata hin taane. Kanuu amma hamtaamii taate jedhanii fooqii abbaa maalii meeqaa ijaaraa jirti ani nama sijaa gaafa ati Kaayiroo dhufte si jaalatu jedhanii silaa osoo wannuma tokkollee naa kennite. Walumaa galatti Kaayiroo yoo dhufaa jiraatte moonetii keessaa na dubbisiiti. Akkaataa si mijeessee akkaataa shabaabni sisimachuun qabu maanguddoota Kaayiroo keessaa fuunee dhufee sisimadhee ka'een bakka maanguddoonni jiranitti doktoras haadha baatee jechuudha. Haadha baatee erga eerpoortii irraa gaggabsanii maana malee maaltu dhungatiin kaan viidiyoo waraabamne malee. Erga eerpoortii irraa gaggabsanii wallaahi mana kiyyatti illee mana sitti dhiisi mana kiyyatti gaaf tokko qophii horii qopheessee qophii irbaataati jedhee waame. Warri gaafa duraa eerpoortiin nan illee mana kiyyatti kisingi godhe. Wallaahi billaahi namni meeqa abdii muktaar ta'e rammee ta'e hundi godha bareedatti maal jiran hin jedhin anoo keessummaa si waame. Amma kun Hamzaan
yoo namni mana isaa dhaqee hanka akka ujaartii algaa jala kaayee rafte jedhan sodarra. La hawla wala. Boletti ko. Ajaa'iba. Kanaafuu akkasitti dhuftu. Tapha waan sinni bumubee fi asilii iddoo tokkotti argachuun gaariidha. Guyyaa eebbistan qabdu kuno profile picture kiyya laaltan itti yoo ta'e tapha beellamaa dheeressee qabadheera Apiriilii gaafa 13tti. Agoodha. Jaanuwaarii, Feebruwaarii, Maarch, Apiriil rakkoo. Suu ta'e dheetaniin hin dhawaasu nama rakkisu jedhee qabeera. Atoowwan gurra simbuusee gaafa seebbisiisna bakka istiidiyoo kiyya keessatti taa'een taphadha gaafas. Hin bayan. Gaa'ee kenna hin bayan lubbu don't worry. Iyyaadhe. Baay'ee si Waanti amma Dubaay kan dhufuu fi yeroo nama naasoftu doktor seeraanaa seemimi. Asili mubee Dubaay amma kan hin dhufuu fi mucaa Gannat Girmaa jedhamtu mucaa deeggaramuu qabdudha. Kitaaba eebbisiisti Maarchi gaafa 2 waltajjii ishii sana beeksisuuf hin deema Dubaay. Mucaa xiqqoo namni beektani namni yeroo baay'ee barrakkoo bahee naasa waan garaa isaatti qabatuu fi rakkoon duuba isaa jiru baay'ee hundumti keenya dhufnee gaafa miidiyaa irratti kolfinuu gaafa taphannu fuulli innaa mul'atu itti tolaa miti hundumtu asitti hordoftoota baay'ee qabna asiliin hordoftoota baay'ee qaba mubeen akkasii